Andu'aalamtu ajjeese. Qananiin dhuguma of ajjeeste. Yaa Oromoo qananiin immoo of ajjeeste namni odeeffamaa jira. Gamoo shanaffaarra kaleessa viidiyoo jetteetu warra dabbaree jennaan gamoo shanaffaarra iddootti of ajjeessu dhabdee gamoo shanaffaarra baatee jirraa of gadhiisti yaa Oromoo. Maaliif jarri yeroo akkasitti propaganda akkasii yeroo deessan nuti maaliif jalaa fuunitoo firfirsina olii gadee. Kanammoo kan godhi jara akka ta'e keessa keenya beekuu danda'a. Maaliif eenyudha garaatti jabaatee achirraa kan ishee darbachuu danda'u. Lammaffaa immoo Andu'aalamtu ajjeese jedhanii odeessaa jiru jarri kanas. Andu'aalamtu ajjeeseedha. Kaan immoo of mashiitiif of ajjeesteedha. Nu maaliif kana fuunitoo olii gadee maaliif firfirsina yaa Oromoo? Maaliif sagaleen taanuuf hanga yoomittidha? Ajjeesanii isa booddee immoo faayila isaanii kan dhoksan hanga yoomittidha Oromoo? Arran dubbatamaa kana booddee immoo hin hafa wanti kun. Kanaafuu aga danda'ametti sagalee haa taanuu fi maatii ishiitii fi akkasuma immoo artistii keenya Andu'aalam Gosaatiif jajjabina hawwinaa fi maal jedhee kan gadda kiyya ibsadhu maal jedhee kan dubbadhu wallaalee har'a ganama ka'ee wanti gurra kiyyaan dhagee baay'ee na miidheera obboleettiin keenya baay'ee jaallannu ispeeshaalii anaaf hiriyaa koo waggaa 4 darban kana keessa hiriyaa nama qaba jedhee maddu qananiin akka lubbuun ishee darbee dhagee doreeffisee jiru Minilik hospitaalitti achi deemee qoradhee baay'een gaddee qananiin waggaa 4 dura yeroo tiktookeroon Oromoo yeroo jalqabaatiif wal geenyee tokkummaa humnaa jennee walitti qabamnu keessaa yeroo sana tokkummaan nama barbaadu ijoollee keenya walitti qabuu keessatti nama geessee guddaa taphatteedha qananiin. So qananii of biraa dhabuun koo baay'ee na gaddisiiseera. Sorry baay'een gaddee. Dhugaa ana faana immoo promoshiniiwwan baay'ee viidiyoo baay'ee hojjenneerra. Promotionii uffata aadaa Oromoo beeksisuu, irreecha beeksisuu. Bakka har'a garuu wanti nagee baay'ee na gaddisiise. Sorry akkaataan iseenitti addunyaa kanarraa boqottes dubbachuudhaafis namatti hin tolu. Bichaa bakka an baay'een gaddee waan dubbadhus nan dhabee dhugaa. Sorry. Mucatti kichuu kanaa jechuudha. Anaan akka ibiddaadha kan inni nagubaa jiru. Dhugaa waaqa jiraataa isinitti dhaggeeffadha. Mucaan kuni fooqii shanaffaarraati of darbattee kan isheen of ajjeesteedhanidha kan isaan gabaasaa jiran miidiyaaleen garaagara. Garuu an akkasitti miti kan inni hubadhu. Sii galee akkatti ani hubadhu mucatti kichuu kana manatti ajjeesaniitu akka isheen of ishee of ajjeestetti fooqiirraa gad darbataniidha yaada jechuudha gaafa yaadu. Sii galee kanaafiyyuu naannoo ishee kan jiran abbaa manaa ishee isaa ta'uu naannoo ishee irra kan jiranii kan shakkamu hundumtuu mootummaatiin itti gaafatamuun dirqama. Sii galee yeroo baay'ee hubadhaa beekamaan Oromoo saada'u haaduu wallaalaan Oromoo saada'u miidiyaa kana irratti erga ba'ee booddee har'a abboo'amaa bulee garuu eddeen awwaalamee booddee waa'ee isaa namni dhaggeeffatus waa'ee isaa namni yaadatus hin jiru. Duutiin tala keenya qananii kana booru gaafa isheen awwaalamte guyyuma sana irraanfatama jechuudha. Dhugaa isheerree namni jala bu'ee barbaadu jireedhee yaadu. Sini galee maaliif ree dhugaan uummata Oromoo nama baay'ee du'ee jira dhugaan isaa kabaye tokkoyyuu arginee hin beeku. Oromoonis dhugaa isaa barbaaddachuurra nama isa du'eef boo'ee irraanfachuudha kan inni filatu. Sii galee guyyaa tokko Oromoof namni quuqamee dhugaa Oromoo tokko barbaadee as baasee miidiyaa irratti du'a Oromoo tokko du'a nama Oromoo tokko namni dhufee miidiyaa irratti nu beeksise tokko hin jiru dhugaa isaa baase. Kanaafis na dhaggeeffadha viidiyoo kana seef godha. Intalli kuni du'uu isheetti har'a miidiyaa kana irra teenyee bo'aa jirra malee dhugaa ishee arguun tasanii ulfaata yaada akka kooti. Yoo waaqa sodaattu lafa sodaattu ta'e garuu du'a intala kanaa sababa isheen itti duute rakkinni ishee maal akka ta'e mana keessa jireenya akkamii akka isheen jiraatu abbaa manaa ishee faana gammachuu akkamii akka isheen qabdu uummata abbaastanii dhugaan intala kanaa yoo waaqa sodaattu ta'e dhala of jalaa qabdu ta'e dhugaan intala kanaa baastanii uummata Oromoof beeksisuun dirqama. Intala kanaa nuti ilaallee iyyuu hin quufne dhugaa rabbi. Intala fiigdee hin quufne intala hojjettee hin quufne sii galee nuti intalli kun intala moodeelistii Oromoodha uffannaa Oromoo aadaa Oromoo waan hedduudha kan isheen beeksisaa jirtu. Utuma kanaan jirtu Andu'aalam Gosaatu ishee fuudhee intalli achumaan baddee jechuudha. Gaaf tokko gaafa eebbaa ishee arginaan alatti miidiyaa irratti akka kanaan dura intala kana arginee hin beeku. Har'aoo erga heerumtee booddee du'a isheedha kan nuti dhaga'aa jiru. Sababni maali? Maal rakkatteeti kan isheen of ajjeestu maal rakkatteeti kan isheen duutu? Kan jedhu dhugaa mucaa kana baasaati uummata kana beeksisa. Uummanni kunis onnee qabaatee dhugaan talasaa barbaaddataaf miti garuu isinumti yoo waaqa sodaattanii dhugaa mucattitti kana waaqa sodaadhaa lafa sodaadhaa baasa. Baasaa dhugaa mucaa kichuu kana. Kanuman jedha. Ayyee waan itti fakkaate irraa dubbachuun dirqama kun itti fakkaate maal seeta shakkii keessa jira. Shakkiin keessa jiru Andu'aalam shakkamaadha. Bikinaatu mucayyoon jaartii isaatii
Macam boleh me isa berakati saat di sana saat sabab isi mau udah bercuda kese baru berpana andu alam ni serta biasa kenapa jalan nafsir bami jalan nafsir kufi jalan nafsir tu bola nama kisah aku amat je nami sudah mudah kerana kenapa ayo sabab isi kufi sudah kese baramu apa andu alam ni register Warabbi shamarran jaalala waagaana isin kanfalle waggaa waggaan booda barsu ganamaan kaleessa barhadha lidatiisiiti kaleessa istiidiyoo dhayxee kaameeraa hojjetatte wanno hojjetatte kaameeraadhaaf nagahan innillee achi ture jedhanii baatee jedhan nagahuma maalumatu tuqe jedhamee nama kana bannaatishin a'uuzu billaahi ani beeku kaani kan akkamitti garaa jabaatti akkasitti uf darbite itti yaadda Lama refa kara shashamane ke sufi mati bira isa amma fuudhaniitiin refa agee suuf ijoolleen fuutee karaa miniliktti deemaarti reefi minilik jira achirraa agee suuf. Qoratamu reefki? Qoratamee jira amma qoratamee hagaa wuxxeetiin amma wannoon jenne fuudhanii reefa agee suufi maatiin reefa nuu kennaa jedhanii xiqqoo ciqitti ture maatiin reefa fudhachuuf. Hanqamitti qoratan? Ajaa'iba bara. Minilik akkasuma yaa benne maalif taana maali koome hadis nu me dubbi akkam benne maalif taana kan beekamu igo pata oromo nama dibaayichuun yaalaan gaafa caaluu hundee isaatillee jechuun ani bar wanti oromoo kun garaana guba isinii galee maaliif akka ta'e beeku dhiistullee nama dhiistu isinii galee bakka duuti akka maleetuun akkamitti namni tokko akkasuma kutee waan takka osoo hin beekin I don't know, like